Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan fayyaadha nagaa keessanii isiniin jedha. Eeyyoogaa har'as viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya hadhaammoo DV bara 2024 DV bara 2024 namoota baay'ee carraa baay'ee argatanii jedhama jira. Itoophiyaadhaaf carraa baay'ee bal'aa ta'e kan qabatee dhufuudha. Itoophiyaadhaaf carraa baay'ee bal'aa kana akkamitti akka inni qabatee dhufu kan waliin ilaallu ta'a. Gamanumaan wanti nu isin beeksisnu viidiyoo keenyatti darbuun dura jecha subscribe jettu kanaan tuquudhaan maatii keenya ta'a isiniin jedha. Eeyyoogaa waan haaraa waan adda addaa qabannee dhiyaannu dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti haa dabarru. Eeyyoogaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma galumsa irratti dubbachuu yaaletti DV'n bara 2024 kun akkuma beekamu Itoophiyaanota nama baay'eedhaaf carraa argamsiisuu baay'ee carraa bal'aa jedhamaa jira. Akkuma arginetti nus immoo biyyoonni baay'een gatii itti hirmaataa jiranuuf DV guunneerraa sirriittis guunnee jira. Hamma har'aattis immoo guunnee teenye egaa gatii ta'e jennaan. Uummanni Itoophiyaa baay'een isaa guutee gatii jiru jennaan. Eegaa jirra. Akkuma beekamu DV'n bara 2024 bara kana illegaalis ta'e alillegaalis ta'e biyyoonni tokko tokko gara seeraan alaas ta'e gara seeraatiinis gara biyya Ameerikaatti karaalee adda addaatiin imala godhaa turanii Itoophiyaan immoo kana keessa bu'uudhaan carraa addaa qabdi. Baay'inaan biyyoonni biraa biyyoonni kan bara kana DV kanarraa kan aggadamanii jiranii fakkeenyaaf Meksikoon fudhannee yoo ilaallu Meksikoon bara 2022tti uummatasii baay'ee karaa seeraan alaatiinis ta'e karaa seeraatiinis ta'e yoo ergitee jiraatte bara 2023 kanarratti immoo carraan guutummaan carraan DV guutuu yookaan immoo DV lootarii kana guutuu hin kennamuufi akkuma kanas immoo biyyoonni adda addaa akka Meeksikoo fakkeenya fudhannee kaanitti yoo guutanii jiraatan carraa DV guutuu hin kennamuufi biyyoonni amma DV bara 2023 irrattis aggadamanii ni jiru. Akkuma beekamu DV bara 2024 kanarrattis kan aggadamanii jiru. DV bara 2024 kana keessa biyyi aggadamte tokko sa'aatii DV'n ga'uu kanatti guutuu hin dandeessu jechuudha. Wanti kun godhameef immoo akkuma beekamu carraa addunyaa guutuu ofitti waamuu qabdi. Addunyaa kanarraa biyyoota adda addaarraa biyyoota addunyaa kana jiran hundarraa biyyoonni iggadaan itti gatameen alatti jechuudha kan fudhattu ta'a. Carraa biyyoota kaanii kan dhiphisu gatii ta'e jennaan. Akkasiin DV kana hin guunne gootee ofirraa dhaabdi. Akkuma bara darbeetti DV bara kanaatiinis biyyoonni aggadaman ni jiru. Karaa dhumaarraa walitti kan himnu ta'a. Ala keessa gadi bu'uunsaan ilaallu Itoophiyaan sababa kanaaf DV bara kana nama baay'ee fudhata jedhamee eegamaa jira. Biyyoonni akka Itoophiyaa fakkaatanii baay'eedhaan kan fudhatamu ta'a bara kana. Itoophiyaan immoo carraa guddaa qabdi jedhamtee eegamti kana keessatti. Hamma kan biyyoonni baay'inaan nama bara kana ergan keessa biyyoota Naayijeeriyaadha. Naayijeeriyaan bara kana carraa DV guutuu hin arganne gongomatti nama tokko yoo hin ergitu jedhamtee jirti. Gadaan irra kaa'amee jira jechuudha. Itoophiyaan kana keessa bu'uudhaan carraa baay'ee bal'aadha kan isiin qabdu. Akka bara 2023tti namoota baay'eedhas kan guutanii achi ilaalaa jiranu. DV'n kun fakkeenyaaf DV bara 2022 keessatti yoo baay'inni nama Naayijeeriyaadhaa kennamu nama 50,000 tilmaamamaa ta'e namni 50,000 Naayijeeriyaadhaa kennamu Naayijeeriyaarraa hin kutama. Bara kana Naayijeeriyaarraa kutamee biyyoota kaaniif kan daddarbuudha kan inni ta'u. Biyyoota akka Itoophiyaa fakkeenyaaf Itoophiyaadhaaf carraa bal'aadha kun Itoophiyaadhaaf kennama carraan kana jechuudha. Itoophiyaadhaaf biyyoota Itoophiyaa fakkaatan kan birootiif ni qoodama jechuudha. Kanaan wal qabatee biyyoonni akka
Itoophiyaa fakkaatan carraa baay'ee guddaa ta'e argatanii jechuu yaadamaa jira. Akkuma beekamu haasaan tokko gaggeeffamaa ture sa'aatii DV'n guutamu sanatti jechuudha. DV kana awwala yookiin jalqaba isaarraa abbaa guuteef yookiin dhuma isaarraa abbaa guutee yookiin immoo walakkaa yookiin walakkeessa sa'aatii guutamu sanatti walakkaa isaarraa abbaa guutetu argata ture jedhamaa ture jechuun haasaan wanti akkanaa wanti nu dogoggorsu jiraachuu hin qabu. Haasaan kun haasaa dogongoraati. Yoo maaf jennaan kana filatu kompiitara mataa isaa danda'eeti jira. Yoo ilma namaatii miti saayinsiin guddateera teekinooloojii gargaaramaniiti kan jarri hixaa kana kaasanu. Yoo guyyoota muraasaan hafan kana keessatti qophoofnee eeguu qabna. Amma guyyaa yartuu taftee guyyaa 25 kan kana caaluu miti wanti hafee bultii immoo 25 tafee eeguu qabna. Maal akka goonu kan viidiyoo kanatti aanu qabadheen dhufaa. Viidiyoo kana subscribe share gochuun nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Viidiyoo kanatti aanuun hanga wal arginutti nagaan nu turaa isiniin jedha. Galatooma.